Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Amiin. Amiin. Hunduma dursaa Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, Fayyisaa keenya Waaqa hundaa olii Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome, kan ol jedhe nuuf yaa ta'u jechaa nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif bakka jirtaniif lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Tolee, akka tolaaf jaalala Waaqayyootti sagalee dubbii Waaqayyoo kan waliin barannu ta'a. Sagaleen dubbii Waaqayyoos guyyaa har'aa kanaa kan akkas jedhu kan waliin barannudha. Ergaa warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 hanga 30 Waaqayyo duraan dursee warra beekumsa isaatiin qabee yaadan ni qabate, warra yaada isaaniin qabe immoo hin waame. Warra waammates qulqulloota isaan taasisee warra qulqulloota ta'anis immoo ulfinaan isaan geeraa jecha jedhu waliin baranna. Maarree guyyaa boruu yookiin guyyaa ayyaanota hangafa duuka bootaa kan ta'an ergamoota lamaa kan kabajamu ta'a. Ayyaanota kanaan wal qabsiisee manni kiristaanaa keenyaa guyyaa ayyaana qulqulluu Phexrosii fi qulqulluu ifa addunyaa kan ta'e Phaawulos ni barsiisti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi namaa dhaloota isaatirraa eegalee otoo addunyaan hin uumamin dura Waaqayyoo beekumsa isaatiin ilma namaa ni fo'ata yookiin adda baafata. Erga filateen booda Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaadan qabatee erga filateen booda qulqulloota isaan taasise, duuka bu'aa isaan taasise. Isa booda qulqulloota erga taasiseen booda immoo qulqulloota ulfinaan isaan ga'e, gonfoo ulfinaa isaan badhaase. Waa'ee kanarratti manni kiristaanaa keenyaa kan barsiistu duuka buuta qulqulluu Phexros kan barsiistu yoo ta'u, qulqulluun Phexros jalqaba maqaan isaa Simoon kan ta'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waamichi isaa kan oomaanuu isa hin daangessine maqaan isaa Simoon kan jedhamu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojiin isaa inni foonii kiyyeessituu qurxummii kan ta'e nyaata foonii funaannachuun maatii isaas mana isaa kan bulchaa ture yoo ta'u, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa isa waamu garuu ati kanan booda yaa obboleessa Iskindiriyaa dura buutuu kan siin ta'u Iskindiriyaa wajjiniin kottu na duukaa bu'ii ittiin jedhe. Maqaan kees kanaan booddee Phexros otoo hin taane, maqaan kees kana booddee Simoon otoo hin taane Phexros. Phexros jechuun kattaa. Kattaa jechuun immoo kattaa koo irratti mana kiristaanaa koo nan ijaara. Balballi Si'oolii, karroonni Si'oolii kan ta'anii gonkumaa si mo'uu hin danda'an jechuudhaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waamicha isaaniif taasise qulqulloota kana. Seenaa qulqulloota kanaa ilaala. Waaqayyo jalqabatti waa'ee qulqulloota kanaa yommuu dubbatu qabxiiwwan 4 kaasnee kan ilaallu ta'a. Waaqayyo jalqaba beekumsa isaatiin addunyaa kana dura kan jiru, addunyaa kanas dabarsee kan jiraatu, barri kan isa hin daangessine, Alfaa fi Omeegaa kan ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana dursee beekumsa isaatiin hin filate. Warra isaaf ta'an adda baafatee jedha. Jalqaba irratti kan ilaallu beekumsa isaatiin Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buuta yookiin warra isaaf ta'an fo'achuu isaati. Kana irratti addunyaan kun hunduma dura uumamuu ta'uu isaa erga uumee ka'een booda kaayyoo warra isaaf ta'an, warra isa galateeffatan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee kan beeku ta'uu isaati. Inni beekaa waan hundaa, qajeelchaa waan hundaa, addunyaa duras kan jiru, addunyaa boodas kan jiru Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e Macaafni Qulqulluun kan nutti himu ta'uu isaa, Waaqayyo beekaa ta'uu isaati. Hundumarra kan beeku, hundumarra kan qulqulleessu, kan nama waamu, adda baasee kan nama fo'u Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e beekamaadha jechaadha. Inni lammaffaa irratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waamichi Waaqayyoo ilma namaa hin waama. Waaqayyoo yeroo isaaf ta'etti, yeroo isatti toletti wangeelaa fi hafuura qulqulluudhaan ilma namaa waama. Maal akka ta'uuf, qalbii akka jijjiirratuuf, gara isaatti akka deebi'uuf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waamicha isaatiin nu waama. Isa kana manni kiristaanaa duuka bu'aa kanarraa kan hubannu qulqulluun Phexros kiyyeessituu qurxummii ta'ee otuma jiru Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waamicha isaatiin yommuu waamu
Wangeela Maatewos boqonnaa 4:19 irratti kana booddee ati yaa Phexros namoota walitti qabdee kan kiyyeessituudha malee ati kanaan booddee kiyyeessituu qurxummii akkuma ta'a turte amma immoo hoolota koo kiyyeessitee kan eegdudha ittiin jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waamicha taasise. Qulqulluun Phexrosis akkuma Waaqayyoon isa waametti isa duukaa bu'e. Erga isa duukaa bu'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafa inni bule bulaa, lafa inni oole oolaa isarraa barachaa isa wajjiniin yegguu turanitti qulqulluun Phexros gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waamicha isaa dhaga'ee erga duukaa bu'e hundumaa irraa barateen booda yaa gooftaa, yaa barsiisaa, nuti maatii keenyas araddaa keenyas dhiisnee warreen si duukaa buune nutoo maal arganna? Maatii keenyas dhiisneerraa, araddaa keenyas dhiisnee si duukaa buuneerraa nutoo maal argannaa jennaan ani dhuguman isiniin jedhaa. Israa'eloota 12 irratti teessoo Israa'el 12 irra teessanii murtii haqaa laattu. Ana wajjiniin teessoo dhugaa mirga koo teessanii waan dhugaa murtii dhugaa laattu ittiin jedhe. Dhugaadha. Waamichi Waaqayyoo lafa xuraawaa keessaa nama waama, cubbuu keessaa nama waama. Akkasuma waamichi Waaqayyoo yeroodhaan kan hin daangofne bakka kamittuu kan nu hin ittisne waamicha isaatiif gaafa nu waamuu barbaadu waan garaagaraa keessaa nu waamuu isaa kan hubannu ta'a. Wangeelaan nu waamuu danda'a. Hafuura qulqulluudhaan guutamnee waa'ee isaa akka dubbannuuf akka lallabnuuf Waaqayyo nu waamuu danda'a. Gara biraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii gaafa waamuu qajeelcha namaaf kennuu isaati. Justification kan jennu yeroo nuti amannu Waaqayyo yakka keenya nuuf dhiisa. Namni amantii guutuudhaan, laphee guutuudhaan gaafa duukaa bu'u cubbuu keenya isa kaleessaa isa dabarsine beeknes osoo hin beeknes kan hojjenne hundumaa kan haqu haqamsa cubbuu kan nuuf kennu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e kitaabni qulqulluun ni dubbata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qajeelummaa isaatiin qulqullummaa kan nuuf kennu, kan isaa akka taanuuf ulfina kan nuuf kennu isa ta'uusaa nutti kan dubbatudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 5:4-6 irratti qulqulluun Phexros gaafa isa duukaa bu'u, gaafa isa wajjin ta'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii akkas jedhee qajeelcha isaaniif kenna. Duukaa bu'oonni Kiristoos irraa adda ba'anii yeroo nyaata foonii funaannatanitti, yeroo qurxummii kiyyeessanitti, halkan guutuu qorraan dararamanii, qorraan rukutamanii qurxummii eeggachuudhaaf jecha irra galaanaa qarqara galaanaatti irra bulan. Halkan guutuu garuu qurxummii argachuu hin dandeenye. Gaafa garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisee gara isaanii dhufuu yeroo isaan abdii kutatanii abdii kutannaadhaan qarqara galaanarraa kiyyoo isaanii utuma miiccanuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin dhufe. Innis qajeelcha isaaniif kenne. Yaa Phexros jedhaatii kiyyoo keessan darbadhaa. Maal keessan darbadhaa? Kiyyoo keessan darbadhaa jedhee qajeelche. Yegguu kana gaafa kiyyoo keessan darbadhaa jedhuun qajeelchi Waaqayyoo dubbatee kan hin shaarre waan dubbate immoo kan nama badhaasu akkuma macaafni qulqulluun jedhu Yesuus Kiristoos deeksuu badhaasoo jedhee akkuma dubbatu badhaasuudhaaf inni qajeelcha kana kenneef. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dubbatetti isaanis kiyyoo isaanii ni darbatanii erga kiyyoo isaanii darbatanii lakkoofsi qurxummiilee kan hin beekamne, hangi isaa kan hin beekamne qurxummiilee hedduu hin qabatanii jedha. Inni kun erga maal ta'e? Erga gooftaan dhufee jecha isaan dubbate, erga isaan qajeelche akka ta'e macaafni qulqulluun hin dubbataa jechaadha. Gara biraatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalqaba irratti beekumsa isaatiin nuuf ho'ataa jenna. Lammaffaa irratti waamicha nuuf taasisaa jenna. Sadaffaa irratti immoo erga waamicha nuuf taasisee waan isaa kan hojjennu, waan isaatiin akka jiraannuuf, qajeelcha isaatiin, dubbii isaatiin akka jiraannuuf innoo qajeelcha nuuf kenna. Erga qajeelcha nuuf kenne, qajeelcha sana booda immoo maaltu jira? Ulfinaan ga'uutu jira. Ulfinaan ga'uu yeroo jennu qaamni du'uudhaaf jiru, qaamni dadhabaa ta'e humna akka godhatuuf,
qaamni du'atti jiru jireenyatti akka jijjiiramu, qaamni xuraa'ummaa qabu qulqullummaatti akka jijjiiramuuf ulfinaan ga'uudhaaf inni jireenya guutuu, ulfina guutuu kan bara baraa kennuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfinaan nama ga'a. Yeroo kana ulfinni yookiin dhumni ilma namaa ulfina. Ulfinni immoo jireenya bara baraati, akkasuma ulfina bara baraati. Mirkaneessituu mootummaa Waaqayyootis. Isa kanaaf qulqulluun Phaawulos ergaa warra Qolaasiis boqonnaa 3:2 irratti akkuma dubbatu yaadni keessan waan lafarraa otoo hin taane waan samiirraa yaa jedhamu jedha. Yaadni keessan waan lafarraatti otoo hin taane kan samiirratti isiniif yaa jedhamu jedhee kan dubbatu ta'a. Isa kanaaf immoo manni kiristaanaa keenya hayyoota mana kiristaanaatiin dubbiin mana kiristaanaa hayyoonni baay'een waa'ee kanaa dhugoomsuudhaan yommuu dubbatani qulqulluu Agosxiinoos kan jedhamu fayyinni keenya jalqaba irraa kaasee hojii gara laafinaa Waaqayyootiin nutis dura uumama yaada isaa keessa turre. Inni nu waame, amantii nuuf kenne, qajeelota nu godhe, dhumarratti immoo ulfina nuuf kenne. Dhumarratti maal nu godhe? Ulfina nuuf kenne. Jalqaba irratti yaadan nu qabe. Jalqaba fayyina keenyaaf yaadan waan hunduma dura nu qabe. Isa booddee nu waame. Erga nu waame amantii keenyan immoo qajeelota nu taasise. Qajeelota erga nu taasiseen booda immoo dhumarratti ulfina isan dhumne kan bara baraa kan addunyaan namaaf kennitee namarraa fudhattu otoo hin taane kan bara baraa nuuf laate jedhee macaafni qulqulluun abbaa kanarra bulee kan nu barsiisudha. Gara biraatiin qulqulluun Phaawulos ergaa warra Efesoon boqonnaa 1:4-5 irratti yommuu dubbatu nuyi isa duratti qulqullootaa fi balleessaa kan hin qabne akka taanuuf uumama addunyaa dura Kiristoos keessatti fo'amnee jirra. Kiristoos keessatti adda baafamnee jirra. Kiristoos keessatti waamamnee jirra. Argitanii? Nuyi isa duratti qulqullootaa fi balleessaa kan hin qabne akka taanuuf uumama addunyaa dura Kiristoos keessatti nu fo'ate jedhee dubbata. Dhugaadha. Kiristoos qulqullummaa isaatiif garaadha keenyaa keessatti waamamuu keenya duratti yaada isaa keessatti nu qabate. Isa booddee akka kan isaa taanuuf, akka isa duuka buunuuf, akka dhugaa baatuu isaa taanuuf inni nu filate. Wangeela Luqaas boqonnaa 24:48 irratti isin dhugaa baatuu kooti. Isin dhugaa baatuu kooti. Dhugaa isaa akka baanuuf, waa'ee isaa akka lallabnuuf Yesuus Kiristoos qulqullootaa fi akka waan balleessaa hin qabnetti dursee uumama addunyaa dura inni adda nu fo'ate jedha. Kanaaf qulqulloota kanas addunyaa dura yaadatti isaan qabate isaan booda hin waammate. Erga waammateen booda immoo in qulqulleesse ulfinaaf isaan geessise. Ulfinni isaan argatan kunis ulfina hin dhumne kan bara baraa akka ta'e ni dubbataa jechuudha. Kana irratti ergaadhuma warra Efesoon boqonnaa 8:17 irratti ijoollee isaa erga taane nuti dhaloota. Dhaloonni immoo dhaloota Kiristoosi. Kiristoos wajjin immoo dhaalaniiru jedha. Aniif isin Kiristoos wajjin dhaalaniiru. Dhaala abbaasaa kan ta'e mootummaa Waaqayyoo jechuudha. Kana irratti lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:9 inni qulqullaan waamichaaf nu waame. Inni qulqullaan waamicha isaatiin nu waame, nu fayyisees. Kan nu waame addunyaa dura ayyaana nuuf kennuufi malee inni hojii keenya miti. Inni qulqullaa waan ta'eef nu waame. Erga nu waames nu fayyisee. Uumama duraa iyyama isaatiin malee nuti hojii keenya qulqulluu taanee miti kan nu waame. Kanaaf qulqulloota kanaa
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuti qulqulluu taanee kan filatame, nuti qulqulluu taanee kennaan Waaqayyoo kan nuuf kenname otoo hin taane arjummaa isaatiin inni qulqulluu, inni soora qabeessa, inni meeshaa isaa waan nu taasifateef. Qulqulluun Phexros kaleessa kiyyeessituu qurxummii isa booddee Phexros yeroo gaafii gaafatu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaa Phexros na jaallattaa? Yaa Phexros na jaallattaa jedhee si'a sadii gaafa gaafatu yaa Gooftaa akkan si jaalladhummaa atuu beektaa ittiin jennaan hoolota koo eegii. Maal koo eegii? Hoolota koo eegii ittiin jedhe. Warra waamaman, warra yaadaan fo'aman, warra qulqulleeffaman fayyinaaf akka ta'aniif ulfinaan isaan ga'e. Ulfina kana qofa otoo hin taane qulqulluu Phexrosiin ati kana booddee furtuun mootummaa koo si harka kan jirudha. Hoolota koos eegii. Lafarratti kan hiitan samiirratti hidhamaadha. Kan samiirratti hidhame lafarrattis hidhamaadha. Kan lafarratti hiiktan samiirratti hiikamaadha jedhee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waadaa kan ulfina kana isaaniin ga'e. Kanarratti gad-of-qabummaan qulqulluu Phexros kennaa kana erga argatee gaafa wareegamummaa isaa qulqullummaaf gaafa ga'u raajiin akkuma dubbatameef innoo akka Kiristoos yeroo fannistan ol garagalchitanii fannistan anammoo gadi na garagalchaa. Maaliif jennaan ani cubbamaaf xuraawaa kanan ta'e Kiristoos waanan fakkaadhuuf ana gad na garagalchaa. Miila koommoo ol garagalchaa anaan na boqochiisaa jechuun dubbate. Gad-of-qabummaan qulqullootaa akkasi. Inni dabalee kan biraa qulqulluu Phaawulosidha. Qulqulluun Phaawulos maqaan isaa inni duraa Saa'ol kan ta'e, ari'ataa kiristaanota adabaa kan ture, humna qabeessa kan ta'e, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Damasqoo irratti garuu humna balaqqeessa isaatiin kan waame, erga waameen booda Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phaawulosin kanaan booddee yaa Saa'ol maaf na ari'atta jedhee erga dubbateen booda Phaawulos akkuma kaleessa kiristaanota ari'aa balleessaa ture gaafa Kiristoos hafuura isaatiin isa qajeelchu isa waamu isa booddee immoo kiristaanonni akka cimanii kiristaanummaa jabeessee mana qulqullummaa keessatti isaan tiksee akka jiraachisuuf ormoota warra hin amanne amansiisee akka barsiisuu fi meeshaa filatamaa ta'ee qulqulluun Phaawulos hin filatame. Isa booddee kiristaanotaaf ija ta'ee, kiristaanotaaf abdii ta'ee, walitti qabduu kiristaanotaas ta'ee ergaawwan 14 barreessee ergaawwan 14 barreesseen booda waa'ee jaalalaa, waa'ee Kiristoos hunduma isaa erga barsiiseen booda si'a 7 mana hidhaatti qorumsa keessatti darbatame. Akkuma kaleessaa qorumsatti kiristaanota galchaa ture ofii isaatiif qorumsa baatee isa booddee ilma isaa Ximootiyoosiif gaafa boqachuudhaaf jedhu, gaafa darbuudhaaf jedhu yaa ilma koo Ximootiyoos kanaan booda fiigicha koos xumureera. Kana booddee gonfoo mo'ichaatu na eeggata. Gonfoo mo'ichaa. Isa kana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqullummaadhaaf isa akka fakkaannuuf, akka isatti amannee isa jiraannuuf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka isa fakkaannu nuti amannaa jedha. Wangeela Yohaannis 1:3 akka isa fakkaannu nuti amannaa. Warri Kiristoos fakkaatan, warri Kiristoos irraa humna fudhatan, warri Kiristoosiin waamaman Kiristoos fakkaatu. Warri harka Waaqayyootiin uumaman, uumamni filataman, kan bocaman Waaqayyo irraa kennaan kan isaaniif kenname Kiristoos fakkaatu. Qulqulluun Phaawulosis Kiristoos akkuma qaraanioo irratti harka Yihuudootaaf warra cubbamootaan qaraanioo irratti fannifame, innis warra Ormootatiin beekta maqdasii yookiin mana qulqullummaa keessatti akka hoolatti aarsaa ta'e qalame. Kiristoos anaaf isiniif fannoo irratti aarsaa ta'e akkuma dhiiga isaa nuuf lolaase Phaawulosis kiristaanummaadhaaf jedhee dhiiga isaa lolaase mana qulqullummaa keessatti anaaf isiniif bu'uura guddaaf barnoota guddaa ta'e. Kanaaf Yesuus Kiristoos warra waamee, warra yaadan qabe hin waamee, erga waameen qulqulleessee, erga qulqulleessee ulfina isaaniif laate. Aniif isinoo yaa maatii Waaqayyoo seenaa qulqulloota kanaa dubbachuu miti. Hojiin keenya hojii Phexros fakkaata.
Gochaan keenya gochaa Phaawulos fakkaataa. Kiristaanummaa keenyaaf hanga kana qormaataaf of kenninaa. Furmaataaf barbaaduudhaaf fedhii foonitti bitamnee jiraannamoo aniif isin kiristaanummaa keenya akka Phaawulos jabeessinee wallaansoo isa gaarii isaa amantii jabeessii qabe akkuma jedhe nuti wallaansoo amantii wajjin wal qabaa oollamoo addunyaaf waan nuuf hin malle waan Kiristoos wajjiniin nu waloomsine wajjiniin har'a wallaansoo wal qabaa oolla. Yaa maatii Waaqayyoo, har'a gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkaattii isaa nu taasisee uumama irraa addatti hojii harka isaatiin nu uume ofiin nu fakkeessee nuuf jecha jaalalaaf nageenya nuu labsuudhaaf inni samii irraa gadi bu'ee gidiraawwan hedduu argee akka nuti irraa barannuuf akka nuti kan isaa taanuuf mirga isaa nu teessisee arjummaa faraara isaatiin waa'ee isaatiif nu dubbise. Kanaaf yaa maatii Waaqayyoo, eenyutu yaadee beekaa waa'ee jaalala Kiristoos siif jedhanii qulqulloonni du'aa dhaabsanii mootummaa Waaqayyootiif warra qophaa'an galmee mootummaa isaati irrattis kan galmaa'an isaan irraa eenyutu seenaa baratee isaan fakkaatee isaan wajjiniin jiraate. Aniif isinis kan nu barbaachisu qulqulloota irraa barannee isa wajjin jiraachuudha. Erga isa wajjin jiraanne immoo isa fakkaachuudha. Fakkaannee hojiidhaan Kiristoos duuka bu'uudha. Gonfoo ulfinaaf qophoofnee jiraachuun nu barbaachisa. Mul'ata Yohaannis 2:25 irratti hanga du'aatti kan amanamte ta'e. Aniif isin hanga du'aatti hanga gonfoo ulfinaatti chaalenjiiwwan jijjiiramawwan hordariiwwan amantaan keessa darbee qulqulloonni keessa darbanii eebbifamummaa argatan aniif isin argachuudhaaf maalirra jirra isa jedhudha. Gara biraa seenaa tokko isiniif kaaseen xumura. Seenaan kunis akkas ture. Yeroo tokko namichatu nama wajjin hiriyaasaa wajjin hiriyaansaa hojjaadhaan bifaan kan isa fakkaatu wajjin wal lole. Gaafa isa wajjin wal lolu hiriyaa sanaan loluudhaaf meeshaasaa qabatee isa ajjeesuudhaaf haaloo irratti ba'uudhaaf galaana riiqicha qabu ce'ee obboleessa isaa eeggachuudhaaf gara galaanatti male. Galaanarra ce'ee obboleessa isaa eeggatee ajjeesuudhaaf haaloo irratti ba'uudhaaf. Gaafa galaanarra ce'u halkan keessaa haaloo baafachuudhaaf yeroo addeessi ba'u yeroo dimimmisu keessaa ka'ee galaana riiqicha sanarra ce'ee gaafa meeshaa isaa qabatee riiqicharra otoo adeemu gaaddidduun isaa galaana keessatti mul'ate. Galaana keessatti gaafa itti mul'atu meeshaa isaas qabatee obboleessi koo inni na ajjeesuuf jedhu innuu na ajjeesuuf na eeggataa jira jechuudhaan gaaddidduu isaa galaana keessatti ilaalee yeroo sana isa ajjeesuudhaaf isaan loluudhaaf gaaddidduu isaa obboleessa isaa ajjeesuuf deemu itti fakkaatee jarjaree galaana keessatti rifaatuudhaan darbatamee hin kufe. Erga kufeen booda achi keessatti meeshaan isaas galaanaan nyaatamee innis galaanaan nyaatamee achi keessatti hafee jedhama. Har'a aniif isinoo dhugaa Kiristoos qabannee isa dhugaa baasu isa haaloo baasu qabannee aniif isin ofii waan dandeenyu nutti fakkaate haaloo baafachuudhaaf warra nu miidhaan miidhuudhaaf gara isaanii deemna. Garuu otoo hin milkaa'in aniif isin haaloo sin baafanne ofii keenyaaf diinanis nyaatamnee hafna. Kanaaf kan haaloo baasu Waaqayyoodha. Addunyaan kun waan haaloo baasu nutti fakkeessuu dandeessi. Waan humna keenyaan diina keenya mo'annu nutti fakkaachuu danda'a. Miti. Humnis kan Waaqayyooti. Beekumsis kan Waaqayyooti. Fayyaanis kan Waaqayyooti. Faarfannaa Daawit faaruu 27 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo dubbisne. Kanaaf maatii Waaqayyoo humna keessan hin abdatinaa. Aangoo qabdaniin ayyaanni Waaqayyoo isinirraa buleen hin booninaa. Ulfina Waaqayyoo hanga isin geessisutti kan nuuf lolu, kan nu gaggeessu, kan nu faana ta'u Waaqa akka ta'e beekaa.
Kanaaf Waaqa nu barsiise, Waaqa nu gorse galanni haa ta'u bara baraan.